Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoonni chaanaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa lafaa fi bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Galanni ulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u nagaa kooti. Guyyaa har'aa kana akkuma mata duree irraatii ilaaltan hafuura seexanaa ayina xilaa irraa bilisa ba'uuf furmaata kan nuuf ta'uu danda'u barnoota kan walitiin barannu waan ta'eef hundumti keessan hanga xumura sagantaa kanaatti yoo hordoftan dabalataan immoo odoota keessaniifis sheer gochuudhaan yoo dhaggeeffattan bu'aa guddaa irraa argattu. Jireenya keessan keessatti karaa hin beekamneetiin karaa beekamuunis haa ta'u gocha hafuura hamaa seexanaa inni xilaa kanaatiin qabamtanii kan dhiphachaa jirtan guyyaa har'aa kana yoo barnoota har'a isinii darbu kana guutumaa guututti hojiitti jijjiirtan guutumaa guututti fayyuu akka dandeessan dhibbaan nama jechuudha. Kanaaf ofii keessanis lammiiwwan keessan hundumaatiif akka ta'uu danda'uuf ofii keessan akkuma fayyitan namni biraas akka fayyuuf sheer gochuudhaan biraan akka geessan isiniin jecha kallattii dhumaanii gara barnoota keenyaatti darbina jechuudha. Yeroo baay'ee gochoota hafuurota hamuurraa kan ka'e jiruuf jireenyi keenya gaafa rakkoo keessa galu gaafa dhiphina keessa galu ni dhiphanna furmaata barbaaduudhaaf karaa adda addaatiin yaalii garaagaraa gaggeessinaa jechuudha. Yaaliin nuti gaggeessinu garuu furmaata guutuu nu kennuu hin danda'u. Nutti fooyyessuu danda'a yeroodhaaf sagantaa irra jiru yookiin immoo haala irra jiru irraa xiqqoo fooyyee argachuu dandeenya. Irraa kanaaf immoo deebisee karaan nuti adeemsa ilaalcha foon keenyatiin ilaallee deemnu furmaata irra darbee dhiibbaa biraa kan nutti gottotee fiduu waa hedduutu jira jechuudha. Kanaaf isa kanaaf furmaata kan nuuf ta'uu danda'u hafuura haini xilaa kanarraati gochaawwan badii yeroo waan darbe viidiyoo waan darbe keessatti ilaalle sanarraa bilisa ta'uudhaaf maal gochuu qabna kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Inni jalqabaa wantoota nu yaaddeessu yaaddoo keenyarraa kan nu boqochiisuu danda'u Waaqayyoodha. Waaqayyo yeroon isaa yeroo gahu akka ol sin qabuuf jedha macaafni qulqulluun. Harka isaa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa hinuun jedha. Jalqaba gochuu kan qabnu furmaata kan nuuf ta'uu danda'u. Jalqaba harka Waaqayyo jala of galchuudha, harka diinaa jalaa bahuudha jechuudha. Akkuma galata maaramii irratti mallattoo fannoo gooftaa koo Yesuus Kiristoosiin qaama koo hunduma yeroo sadii nan mallatteessaa jennee asmanaadha kumala kiristaanaa kana fuuldura dhaabbachuudhaan yaadiina koo seexana singana jennee Uddaasee yookiin immoo galataa haadha keenya dubaroo maaramii irratti yeroo kadhannaa keenyaaf dhaabbannu gannu sana afaan qofaan osoo hin ta'in laphee keenya guutuudhaan seexana ganuudhaan hojiilee isaa kan ta'e kaayyoo isaa kan ta'e hundumaa irraa fagaannee Waaqayyotti yoo amanne harka Waaqayyo jala yoo galle eenyumti illee tuquu hin danda'u. Jalqaba bu'uura kan ta'uu danda'u shakkii keessaa baanee gochoota hafuurota hamootaa fi hojiilee cubbuu hundumarraa bilisa baanee Waaqayyotti of kennuudha jechuudha. Inni lammaffaan gaabbii galuudha. Yeroo yerootti cubbuuwwan hojjennu hundumaaf afaan keenya waan dubbannuun harka keenya waan qabannuun luka keenyan bakka deemnee bakka Waaqayyoon hin jaalanne bakka ejjennuun gochaa jiruuf jireenya keenya keessatti yeroo yerootti raawwatamu hundaan karaa hedduudhaan cubbuu raawwachuu dandeenya waan ta'eef yeroo yerootti gaabbii galuun dirqamadha jechuudha. Inni sadaffaan jilbeeffannaa yookiin immoo sagadadha. Waaqayyoodhaaf sagaduun dirqama. Yoo Waaqayyoof hin saganne yoo Waaqayyoof hin jilbeeffanne furmaata kana argachuu hin dandeenyu. Kanaafuu sagada waaqummaa isa jedhamu gosoleen sagadaa yeroo hedduudhaaf irra deddeebi'uudhaan barsiiseetiin jira. Abbootiin biraas namoonni biraas barsiisaa jiru isatti fayyadamuudhaan sagaduun barbaachisaadha. Inni biraan immoo erga kan sagannu ta'e erga kan kadhannu ta'e soomuunis barbaachisaadha. Sooma sagada kadhannaa gaabbii galuudha. Kana hunda erga raawwanne immoo jireenya addunyaa kanaaf wanti nu boochisu hin jiru. Jireenya addunyaa kanaaf wanti addunyaa kana yoo dhiisnee irraanfannee irraa fagaanne cubburraa yoo fagaanne wanti nutti irratti waan hin jirreef addunyaa kana tuffannee gaabbii gallee soomaaf kadhannaan erga murtoofnee cubburraa kanaaf hojii yookiin immoo jiruuf jireenya keenya gaggeeffachaa
fooniif dhiiga waaqayyoo fudhannee lubbuudhaanis foonnis eebbifamuu waan danda'amuuf of murteessinee fooniif dhiiga waaqayyoo gaafa fudhannu hafuurri hamaan gonkumayyuu nu bira gahuu hin danda'u jechuudha. Isaan amma kaasni kun karaa ittiin hafuura hamaa guutumaa guututti jireenya keenya keessaa baasnu, guutumaa guututti to'annoo keenya jala galchinu, hafuura hamaan kan nu ajaju osoo hin ta'in ofii keenya akka barbaannetti gara keenyatti illee yoo argame ajajnee, dhoorkinee, daangessinee kan ittiin ofirraa deebisnu meeshaa keenya isa hafuuraadha waan ta'eef namni kadhannaa gaggeessu, kan sagadu, kan tsoomu, yeroo yerootti gaabbii kan galu, fooniif dhiiga waaqayyoo kan fudhatu, cubbuurraa fagaatee waaqayyoon akka jedhutti kan jiraatu, asraat bakuraatii kan baasu gonkuma deennisa tuquu hin danda'u jechuudha. Gaafa gara isaatti ergamellee osoo hin turin jilbeeffachuudhaan to'annoo isaa jala galaa jechuudha. Kadhannaan nuti goonu, saganni nuti sagannu, gaabbiin nuti gallu, fooniif dhiigni waaqayyoo nuti fudhannu, hojiileen hafuurawaa nuti hojjennu hundi ibidda ta'ee isa guba waan ta'eef ibidda kanaan immoo gubachaa jiraachuu waan hin barbaanneef nu dhiisee gad nu lakkisee gara biraatti deemaa jechuudha. Kanaafuu ija foonii keenyaan kan hin mul'anne ija hafuuratiin garuu guddaa kan ta'e meeshaawwan hafuuraa kanatti fayyadamuun barbaachisaadha. Harka waaqayyoo jala of galchuun barbaachisaadha jechuudha furmaata kana argachuudhaaf. Yoo kana hin godhin cubbuu hojjechaa, waan hin taane raawwachaa, waan waaqayyo jibbu raawwachaa, addunyaaf gochoota addunyaa duuka bu'aa foon keenya gammachiisuudhaaf jechnee kallattii itti foon keenya nu gaggeessutti gaggeeffamnee fi hordofnee fi ni jiraanna taanaan yoomillee gochaa hafuuraa kanarraa fayyuu hin dandeenye jechuudha. Ni sirbinaa sirbisiisna taanaan, faashina addunyaa hordofna taanaan, waan waaqayyo hin jaalanne cubbuu waaqayyo jibbuu hunda ni raawwanna taanaan, waan kiristaana taanee fannoo hidhanneef qofa, waan maqaa isaa waammannuuf qofa gochaa hafuuraa kanarraa fagaachuu hin dandeenyu yookiin immoo fayyuu hin dandeenyu. Diinni gaafa nuti maqaa waaqayyoo waamnu nurraa fagaata. Gaafa nuti sagannu nurraa fagaata. Gaafa nuti tsoomnu nurraa fagaata. Hojii hafuura haa qulqulluudhaan gaggeeffamnee hojii hafuurawaa gaafa nuti hojjennu nurraa fagaata. Gaafa nuti hojii isaatti deebinu immoo nutti deebi'a jechuudha. Kanaafuu guutumaa guututti jireenya keenya fooyyessuudhaaf maal gochuu qabna? Hojii isaa dhiisuun barbaachisaadha. Inni isiniif waan yaaduuf yaaddoo keessan hundumaa waaqayyotti gataatii dhiisaa hinuun jedha macaafni qulqulluun. Of qabaa. Maalirraa? Cubbuurraa, ammeenyarraa, yakkarraa. Seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'u naanna'uutti isin liqimsuu barbaadee naanna'aa jiraannu jedha. Tokkoffaa Phexros boqonnaa 5:8 gaafa dubbisu. Diinni keenya yeroo hunda nu liqimsuudhaaf, nu balleessuudhaaf karaa adda addaatiin ni naanna'a. Nuti immoo isa jalaa bahuudhaaf jabaannee wantoota hamma jennee kanarratti xiyyeeffannee yoo kan dhaabbannu ta'e kutannoodha waaqayyo kan amannu yoo ta'e hafuurri hamaan nu gochuu hin danda'u. Seexanni nu liqimsuudhaaf naanna'uyyuu maqaa waaqayyootiin diina keenya akka mo'uu dandeenyu kitaabni qulqulluun ifaan ifatti yeroo hunda ifa baasuudhaan ni dubbata. Waaqayyo warra isa jaalatan ni eegaa jedha. Macaafa Faaruu Daawit 445 cuftuu keessatti 446 warra maal godhan? Warra isa jaalatan, warra abboommii isaa eegan, warra seera isaa beekan, isaaf warra jiraatan waaqayyo maal godha? Ni eegaa. Eegumsa waaqayyo jala jirra taanaan diinni akka barbaadetti illee yoo kan naanna'u ta'e nu argachuu nu tuquu hin danda'u. Kanaafuu gufuu diinni keenya kaa'u irra darbuudhaaf ajaja waaqayyo eeguun, kadhannaa aadaa godhachuun, waaqayyoodhaaf jilbeeffachuun yoo kan jiraannu ta'e humni diinaa kamuu nu mo'uu hin danda'u, ni mo'ama malee. Nutti dhiyaachuu hin danda'u, nurraa fagaata malee. Dirqama yeroo yerootti kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Gaafa nuti kadhannaa goonu, gaafa sagannu, gaafa tsoomnu, gaafa gaabbii gallu, fooniif dhiiga isaa gaafa fudhannu
humni afuura qulqulluu dhufee nurra bula. Jalqaba namni tokko cubbuu kan hojjetu yoo ta'e, kan sirbu, kan ejju, kan sagaagalu, waa namaa kan hojjetu yoo ta'e, kan isarra bulu humna afuura qulqulluu osoo hin taane afuura xuraawaa daabiloostii isarra bula. Yoo nuti garuu faallaa kanaatiin kadhannaa kan gaggeessinu kan Waaqayyoof jilbeeffannu ta'e, kan tsoomnu, kan sagannu, fooniif dhiiga isaa kan fudhannu yoo ta'e, humna afuura qulqulluutu nurra bula. Humni afuura qulqulluun nurra bule taanan immoo eenyumtillee nu tuquu nu argachuu hin danda'u. Yeroo kana humna argachaa deemu. Humna eenyu? Humna afuura qulqulluu, humna Waaqayyoo arganna. Yeroo kana immoo diina keenyatti nutumti mataan keenya ibiddatti taana. Kanarraa kan ka'e diinni gara keenyatti nu siqee nu tuquu hin danda'u. Kanaafuu diinni keenya nu balleessuudhaaf humna cimaadhaan yoo socho'eeyyuu uumaa keenyaaf yeroo nuti jilbeeffachuu jalqabnu afuurri kun dirqama gochaa sirratti raawwachuu barbaade hunda bakka jirutti dhaaba. Gaafa nuti laphee keenya guutuun Waaqayyotti amannee Waaqayyoodhaaf jilbeeffannu, gaafa kadhannaa goonu nu liqimsuuf, nu balleessuuf, jireenya keenya jeequuf kallattii hundarraa ergamee yoo dhufellee humna Waaqayyootiin hidhamee battalumatti gochaa raawwachuudhaaf ka'e sana ni dhaaba. Bu'aa ba'iin jireenya keenyaa hundi sirratee dhaabbata. Inni jallatee, inni dabee, inni gaafii nutti ta'ee hojjennee galma ga'uu dadhabne hundi bakkasumatti dhaabbatee sirrachaa deemuu eegala. Kadhannaa gaafa jennu immoo namni tokko har'a kadhatee boru kan dhiisu osoo hin ta'in akka namni nyaata malee dhugaatii malee jiraachuu hin dandeenye kadhannaa, tsoomni, saganni, gaabbii galuun, fooniif dhiiga isaa fudhachuun nyaata lubbuu keenyaa waan ta'eef akkuma namni guyyaatti yeroo 3 nyaatu nuti immoo isaa ol yoo nuu danda'ame yeroo 7 Waaqayyoon galateeffachuun, isaaf jilbeeffachuun nurra jiraata. Gaafa kana humni afuura hamaa gonkumaa dadhabaa deema, kennaan afuura qulqulluu immoo nuuf dabalamaa deema. Namoonni tokko tokko gocha afuura hamaatiin gaafa qabaman iddoo tsabalaa deemanii afuurri hamaan irraa iyyee yoo ba'e kanaan booda fayyeeraa, kanaan booda diinni na keessa hin jiru, seexanni narra hin jiru, ani seexana hin qabu, narraa baheeraa jedhanii galanii mana isaanii taa'u. Kun gowwummaadha. Amala isaatiin seexanni erga bahee booda dadhabbina keenya qaawa barbaadee deebi'ee nu argachuu hojii isaati, kaayyoo isaati. Fakkeenyaaf hattuun tokko yoo kanaan dura qabeenya sin jalaa ate kanaan booda hattuun kun qabeenya biraa fuudhuudhaaf hin deebi'u jettee karra kee banaan bulchitu. Carraa argate kamittuu fayyadamee yeroo yerootti otoo isaa danda'ame deebi'ee mana kee hatuu barbaadaattichi. Seexannis akkasi. Gaafa nuti kadhannaadhaan jabaannee cimnee humna afuura hamaa kana mo'annee nurraa fagaate yoo nuti deebinee laafne hojii keenya cubbuu isa jalqabaatti yoo deebine seexannis inumaatu aarii guddaadhaan deebi'ee nu balleessuudhaaf seexanoota isarra humna qabaniif aangoo qaban kanneen biroo walitti sassaabee guruuppiidhaan isaan fidee waraansa nurratti bana. Nuti yeroo sana kadhannaa hin qabnu taanan, hojii gaarii hin qabnu taanan kana hunda dandamachuu hin dandeenyu. Lammaffaan immoo seexanni namaan gaafa namatti ergamu gaafa kadhannaadhaan humna Waaqayyootiin afuurri hamaan nutti ergame sun hidhamu namichi nutti ergisiises namni ergee sunis bakkuma jiranitti ni hidhamu. Gaafa afuurri hamaan asii seexanichi humna Waaqayyootiin gubatu jarreen achi jiran lamaanis ni gubatu. Gaafa afuurri hamaan sun si'oolitti seenu
jarreen lamaan sunis jireenya si'olii jiraatu. Fooniin qofa lafarra jiraatu jireenyi isaanii garuu jireenya si'oliiti. Kanaafuu kanarraa dandamachuuf jecha dhiphina keessaa ba'uuf jecha namtichi jalqaba sitti ergisiise sun deebi'ee hafuura hamaa sana kadhatee kan biroo dabalchiisee sitti aaromsee humna guddaadhaan akka ati duutu akka ati baddu kan duraa caalaa akka miidhamtuuf hafuura hamaa dabalee sitti erga. Ati garuu cabala deemeera kadhannaa godheera kanaan booda hafuurichi narraa baheera rakkoon qabu jettee ni callista yoo ta'e humna guddaadhaan hafuurri hamaan sun dhufee si balleessa. Maaliif yoo jenne jalqabuma gaafa namni sitti ergu namichi sitti ergus sitti ergisiisus waadaa galfatee sirraa addaan hin ba'u jedhanii waan walii galaniif gochaa ergameef sana yoo raawwatin irraa addaan ba'uu hin danda'u. Kanaaf anis yeroo kamuu kadhannaa aadaa keenya godhannee jabaachuun nurra jiraata gochaa hafuura hamaarraati bilisa ba'uudhaaf. Yoo sunuun jedha macaafni qulqulluun harka waaqayyoo jala of galchaa seexanaan immoo mormaa inni isin dhiisee baqata jedha. Macaafa Yaaqoob boqonnaa 4:7-8 gaafa dubbisu. Hafuurri badii kun nurraa kan fagaachuu danda'u yoo nuti kadhannaa goone yoo nuti harka waaqayyoo jala of galchine. Isaan mormuu keenya isa jalqabne sana yoo itti fufnedha. Haxxummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatan wajjin wallaansoo kana wal qabnu miti. Humnoota aangoo fi gooftummaa qaban warra bantii waaqaa keessaa gara biyya lafaatti gadi darbataman hafuurota dukkanaa sanaatiin hamoota sanaatiin wallaansoo wal qabna. Kanaaf mi'a lolaa isa kan waaqayyoo fudhadhaatii jabaadhaa dhaabbadhaa nuun jedha. Qulqulluun Phaawulos ergaa isaa warra Efesooniidhaaf erge boqonnaa 6:11-14tti. Miini lolaa nuti jenne jalqaba sila isa haasaa turre sana. Isa guutummaatti hidhanne akka meeshaa keenyaa taasifannee yoo itti fayyadamne gonka diinii nu argachuu hin danda'u. Meeshaaleen waraanaa keenya diina keenya kan ittiin rukunnu kan ittiin waraannu soomadha kadhannaadha waaqaaf jilbeeffachuudha qulqullummaadhaan jiraachuudha ajaja waaqayyoo eeguudha rakkataa gargaaruudha gaabbii galuudha fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu foon isaa nyaachuu dhiiga isaa dhuguu kennaa waaqayyoo nuuf kennirraati immoo warra rakkattoota gargaaruu dabalataan immoo mana kiristaanaadhaaf asiraatti bakuraatti baasuuf kanneen kana fakkaatan meeshaa hafuuraa diina keenya daabiloos ittiin morminu ittiin waraannu ofii keenya ammoo bilisummaa ittiin argannu. Egaa kana hunda goone kana hunda raawwanne yoo kan jabaannu ta'e shakkii tokko malee diina keenya barbadeessuu ni dandeenya. Inni biraan immoo amma kan waliin ilaalaa jirru waa'ee gochaa hafuuraa nexilaati. Yeroo kadhannaa keenya hafuuraa nexilaa kana qaama keenya keessa jiru balleessuudhaaf of keessaa baasnee jireenya keenya hafuurawaa itti fufuudhaaf yeroo kadhannaa keenyaaf dhaabbannu akkana jenne hafuura hamaa nexilaa qaama keenya keessa jiru kana abboomuu danda'u nurra jiraata. Hafuurri nexilaa mallattooleen inni agarsiisu keessaa muraasa yoo isinitti hime namni yeroo rafe abjuudhaan nama doorsisuu danda'a. Bofa fakkaatee namatti dhufuu danda'a. Jawwee fakkaatee namatti dhufuu danda'a. Joobira gurraacha fakkaatee namatti dhufuu danda'a. Maraataa fakkaatee namatti dhufuu danda'a. Bishaanitti nama gatuu danda'a. Allayyaatti nama gatuu danda'a. Jawwee fakkaatee namatti dhufee akka waan sitti maramee si qabatee sitti fakkaachuu danda'a. Kana qofa miti mallattoolee addaa hedduu qaba. Kanaafuu gaafa kadhannaadhaaf dhaabbannu akkana jennee kadhachuu qabna. Hafuurri nexilaa keessa kiyya jirtu. Rifeensa mataa kiyyaatti hanga qeensa miila kiyyaatti kan jirtan hundumti keessan kan abjuudhaan na doorsiftan bineensa fakkaattanii kan abjuudhaan natti mul'attan kan na doorsistan bofa fakkaatte jawwee fakkaatte joobira gurraacha fakkaatte maraataa fakkaatte waan fakkaatee sitti dhufe sana hunda maqaa dha'uudhaan kan na doorsistu kan keessa koo dhokattee jirtu
akkan maraadhu kan hojjechaa jirtu akkan haadha manaa koo yookiin immoo warri abbaa manaa qabdan abbaa manaa koo waliin fedha foonii hin raawwanne jireenya qajeelaa hin jiraanne kun hojii afurri hamaan daangessu waan ta'eef kan na dhorkitu kan abjuudhaan dhiira fakkaattee warri dubaraa jechuudha. Warri dhiiraa immoo dubara fakkaattee kan na qunnamtu. Afurri hamaan ani xilaa kun dubartii dhiira fakkaatee itti dhufee dhiira immoo dubartiitti fakkaatee itti dhufee waan qunnamuuf warri dubartii dhiira fakkaattee kan dhuftee na qunnamtu warri dhiiraa immoo dubartii fakkaattee dhuftee kan na qunnamtu maqaa mootii addunyaa kanaa gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosiin bakkuma jirtutti kan hidhamte ta'e gochaa keessan hunduma maqaa Sillaaseetiin narraa dhaabaa. Waaqni isinaa gubu, Waaqni isinaa hidhu. Qaamni kiyya hundumti ibidda ta'ee isinaa gubu. Maqaa Sillaaseetiin afurri hamaan ayni xilaan keessa kiyya jirtan kun arrarraa jalqabaa gubadhaati si'ooliitti hidhama jechuudhaan haala kanaan yoo abboomtan afurri hamaan kun gubachuudhaan furmaata dhabee gara si'ooliitti deema. Tokkoffaa kadhannaa nuti gaggeessinu, saganni nuti sagannu, soomni nuti soomnu, gaabbiin nuti galu, fooniif dhiigni Waaqayyoo nuti fudhannu humna afuramaa kana waan gubuuf kanarra darbee immoo keessa keenya kan dhokatee jiru kan dhokattanii qaama keenya kiyya keessa jirtan maqaa Waaqayyootiin, maqaa Sillaaseetiin, maqaa Yesuus Kiristoosiin guutummaa qaama kiyyaa keessaati hidhamiti si'oolitti hidhamaa jettee gaafaati abboomtu muquxoraa yoo qabaatte muquxoraan gaafaatti rukuttu sagaddee kaatee gaafaati isa reebdu ni gubata ni barbadaa maqaa Waaqatiin maqaa Yesuus Kiristoosiin si'oolitti hidhamee bilisa baata jechuudha. Kanaafuu haala kanaan fayyadamuudhaan jireenya keessan dukkanaa'e gochaa afura hamaa kanaatiin qabamee jiru irraa bilisa bahuu dandeessu. Egaa barnootiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun biraan gahaa. Tokkoon tokkootiin amaloota afuroota hamoo hunda isaanii dabareedhaan ni ilaalla. Furmaata isaas immoo gabaabbinaan haala kanaatiin ilaalla. Yeroo bal'aa arganne immoo haala gaariidhaan bal'isnee barachaa deemna. Tokkoffaan egaa isinis namoonni baay'een fedhii waan qabdan natti hin fakkaatu barnoota kana itti fufiinsan barachuudhaafi osoo fedhii qabaattanii sooshaal miidiyaa fayyadamtan teelegiraamii, waatsaappii, guruuppiiwwan adda addaa keessatti karaa danda'ameen sheer gochuudhaan namoonni akka hirmaatan gochuu dandeessu. Kanaafiyyuu kana gochuudhaan immoo uummanni keenya yeroo hedduudhaaf qooqa isaatiin barachuu dadhabee gochaa afura hamaatiin hidhamee jiruuf furmaata ta'uu akka danda'u waliin taanee dhaabbannee kan Waaqayyoon nu ibse waliin barachuudhaan gochaa afura hamaa kanarraa addaan baanee biyya lafaa irratti nagaan gammachuun jiraachaa Waaqayyoon galateeffachaa faarsoota maqaa isaa ta'uudhaan samii irratti immoo dhaaltota mootummaa isaa akka taanuuf jabaannee waan namaarraa deebinee Waaqayyoon amannee jiraachuun barbaachisaadha. Waaqayyoon hunduma keessan sinaa gargaaru hunduma keenya nu gargaaru kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Mata duree birootiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Usbaata Lexaabeer.